Unda duraan dursee nagaan nagarra caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa isiniif haa ta'u. Obboloota koo afuuraa jaalatamoo kabajamoo biyya keessa kan jirtan biyya halaarras kan jirtan nagaan nagarra caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti. Waaqayyo gooftaadhaaf galanni ulfinni guddaan haa ta'u. Nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Nagaa guutuu nagaa irraa akka qabdan abdiif amantii guddaan qaba. Maaliif jennaan madda nagaa keenya, burqaa nagaa keenya, ka'umsa nagaa keenya inni ta'e Yesuus waan ta'eef namni Yesuus qabu nagaa guddaa qaba. Namni Yesuus qabu birrannaa tokko hin qabu. Namni Yesuus qabu haala hunduma keessatti, haala rakkisaa keessatti gammachuudhaan jiraata. Yeroo dhaloonni baay'een boo'u, yeroo dhaloonni baay'een watwaatu namni Yesuus qabu birrannaa tokko hin qabu. Kanaaf ammas irra deddeebi'een jedha maqaa Yesuus Kiristoosiin lubbuun nagaa hin qabne isaatiif yeroo kanatti nagaa argattu. Mana nagaan hin jirretti maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan labsa. Nagaan isiniif haa ta'u jechuun jaaladha obboloota koo afuuraa. Egaa Waaqayyoo inni nu gargaaree kallattii hunda keessatti nagaa nuuf kennee nagaa akka baanu, nagaatti akka jiraan, nagaatti akka hojjennu, haalota hunduma keessattis immoo hojii keenyaan illee akka milkoofnu inni nu gargaare Kiristoos galata ulfina guddaa argatu jechuun jaaladha. Egaa obboloota ko namni Waaqayyo hin qabne amma qurxummii galaana keessaa baateetti nagaatti jiraachuu hin danda'u jechuudha. Qurxummiin tokko gaafa galaana keessa jiraattu amma barbaadde taphachuu dandeessi, amma barbaadde burraaquu dandeessi, amma barbaadde waan barbaadde gochuu dandeessi. Gaafa galaanicha keessaa baate garuu isheen faayidaa tokko hin qabdu, du'a bichaatu ishii mala jechuudha. Namni Kiristoos hin qabnes ammasuma. Kanaaf obboloota ko namni Kiristoos qabu nagaa guddaa qaba. Namni Yesuus qabu haala isaa keessatti, baroota keessatti, maaluma haala rakkisaa kam keessa yoo ta'e nagaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf inni madda nagaa keenyaa, burqaa nagaa keenya ta'e Waaqayyo galata ulfina guddaa argatu. Egaa ayyaana isaa jaalala isaatiin eeggamtanii isaatiif yeroo kana baga geessan isiniin jechuun jaaladha obboloota koo afuuraa. Egaa Kiristoos inni nu gargaare galata ulfina guddaa argatu. Egaa anis amma gabaabumatti gara kutaa walaloo kootti isin dabarsa. Dubbisa sagalee Waaqayyoo egaa gaafa gara namaa dhufu seenaa namaa jijjiira, hidhaa namaa hiikaa, isa laafe jabaa godha. Amma maqaa Yesuus Kiristoosiin warri laafe haa jabaatu, warri nagaa hin qabne immoo nagaa argatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbisa sagalee Waaqayyoon seenaan keessan haa jijjiiramu, manni keessan dubbisa sagalee Waaqayyoon haa ijaaramu. Gaa obboloota koo afuuraa dubbisa sagalee Waaqayyoo karaa wangeelaan, karaa kadhannaan, kallattuma kamiin nutti darba jechuudha. Kanaaf immoo obboloota ko dubbisa sagalee Waaqayyoo karaa keenya darbuu duwwaan gaadha miti. Yoo seenaa keenya jijjiire malee, hidhaa keenya yoo hiike malee, egaa hidhaa keenya hiikuudhaaf immoo itti amannee fudhachuu qabna jechuudha. Kanaaf amma isaatiif yeroo kanatti gara kutaa walaloo kootti gaafan sin dabarsu gammachuu guddaatu natti dhagahama. Isinis gammachuudhaan akka dhaggeeffattan abdiif amantii guddaan qaba. Egaa walaloon ani isiniif qabadhee dhufe ayyaana kee naa baasii gooftaa koo, waraana kee naa baasii Yesuus koo jedheen walaloo koo isiniif dubbisaa. Isinis obbolaa koo seerumaan na caqasaa.
Egaa akkas jedha walaloon koo maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Egaa yaa obbolaa koo ayyaana kee naa baasii gooftaa koo araara kee naa baasii Yesuus koo si wajjinii nan deema guutummaa bara koo si wajjinii nan deema guutummaa bara koo. Namni araara hin arganne bu'aa maalii qabaa? Jireenyi isaas duwwaadhaam akka qodaa cabaa. Jireenyi isaas duwwaadhaam akka qodaa cabaa. Ayyaana kee naa baasii isatu lafa kufee holla qaba. Ayyaana kee naa baasii mootii waaqaaf lafaa. Namni ayyaana hin qabne bu'aa maalii qaba? Ayyaana kee argannaan isaatu humna qaba. Wangeela keessa jira wanti baay'ee nama jabeessu. Amma humna argattanitti Yerusaalemiin bayinaa jetteetu dubbatte macaafa keessatti. jedheetu dubbate macaafa keessatti. Humna sana argachuuf lubbuun koos baay'ee ni dhobotti. Humna sana argachuuf lubbuun koo baay'ee hin dhobotti. Humna kee naa ergi isa na jabeessu. Lafa yaade hundumaan isa na geessisu. Ayyaana kee naa baasii gooftaa isa na jabeessu. Gaafa humna argattanii Yihuudaa hundumaa handaara lafarraa naannoftu. Dhugaa baatota wangeela koos hin taatu jetteetu dubbatte macaafa keessatti. Eenyu dubbifatee yaadaan kan hubate wangeela duwwaatu jabina nuuf laate. Wangeela duwwaatu jabina nuuf laate. Wangeelli keenya humna jabaa qabaa. Isa laafee jabaa godha. Wangeela malee eenyu seenaa namaa jijjiira. Wangeela malee eenyu seenaa namaa jijjiira. Manni wangeelli jiru nagaa guddaa jira. Birrannaan tokko hin jiru. Wangeela malee eenyu seenaa dhala namaa kan jijjiiru. Wangeela malee eenyu seenaa dhala namaa kan jijjiiru. Sobeetiin jedhamti egaa yaa obbolootaa. Wangeela dubbisaa akkuma ergamootaa. Sobeetiin jedhamti egaa yaa obbolootaa. Wangeela dubbisaa akkuma ergamootaa. Wangeela duwwaatu fayyina namaaf laata. Wangeela duwwaatu fayyina namaaf laata. Warri wangeela hin qabne yeroo hundumaa birrannaan jiraata. Manni inni keessa jirus nagaaf tasgabbiin hin jiru. Galgallis ganamnis birrannaan jiraata. Wangeelatti amanaa isa dhugaa jiraata. Wangeela duwwaatu fayyina namaaf laata. Wangeela duwwaatu fayyina namaaf laata. Sobeetiin jedhamti anis wanta baay'een argee lafa onaa kootu arras wangeelaan deebi'ee marge. Anis gaarummaa wangeelaa wanta baay'een arge. Seenaa koo jijjiire narraa kaasee seenaa fokkisaa. Kanaafuu callisu gaarummaa isaan odeessa. Isatu narraa kaasee abaarsaaf gadadoo. Gaarummaa isaan odeessaa hin callisu anoo. Sinis odeessaa warri gaarummaa isaa argitanii callisanii taa'uunii bu'aa maalii qaba? Galata jedhaanii ammas daddabala. Daawitirraa fudhadhaa fakkeenya. Galata jedhaanii akka Daawititti isarraa baradhaa hin callisinaati. Daawit namni gooftaa yeroo hundumaa gooftaa galateeffata. Gaarummaa isaa odeessa. Nama meeqa jira namni akka Daawitii yeroo hundumaa kan galata galchuu gooftaadhaafi. Yeroo hundumaa kan galata galchuuf gooftaadhaafi. Egaa yaa obboleessaa atis yaa obboleettii. Gooftaa si gargaare lafa muddamaatti. Galata jedhaanii hin qusatinaati.
Egaa walaloo koo asumarrattan goolabaa. Egaa walaloo koo asumarrattan goolabaa. Amman walaloo biraa qabadhee isinii deebuutti nagaadhaan naaf turaa. Qopheessee kan isinii dhiyeesse ana obboleetti keessan obseedhaa. Obboloota koo afuuraa guddaa galatoomaa.